Emailii ta'e namaaf ergitanii akka carraa ta'e emailii isin ergitan suni dogoggora yoo ta'e yookiin immoo emailii ergitan sana yoo yaada keessan kaastan yookiin immoo dogoggoraan nama sanaaf dhaqee yoo ta'e dhiifamaa dogoggoraanan emailii kan sii barreesse maal jettanii meeseejii barreessitu yoo ta'e sirriin jirtan jechuudha. Har'a suur-sagalee kana keessatti akkamittiin emailii dogoggoraan ergame aansandi goona yookiin immoo aanduu goona yookiin immoo kaansel gochuu dandeenyuun sin agarsiisachuudha. Kanaaf hagadhuma viidiyoo kanatti akkana hordoftan jechuun barbaada. Sana dura garuu namoonni YouTube channelii kanaaf haarawwatatanii YouTube channelii kana subscribe gochuutiin akka maatii taatan jechuun barbaada jechuudha. Yoo YouTube channelii kana subscribe gootanii viidiyoon YouTube channelii kana irraa gadhiifamuu jalqaba dhufee sin bira gaha malee waan sin miidhamtan tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu akka YouTube channelii kana subscribe gootan kabajaan sin gaafadha jechuudha. Akkasumas viidiyoo kana like gochuutiin akka eegaltan sinin jechuun barbaada jechuudha. Amma kallattii maan gara suur-sagalee keenyaatti seenna jechuudha. Browserii qabdan banattu. Ani kun amma Mozilla Firefox banadheera. Sana booda erga Mozilla Firefox banadhee asirratti gmail.com jedheen seenaa. Sana booda gara emailii kiyyaatti na seensa jechuudha. Gmailiin kiyya naaf baneera. Sana booda kunoo karaa harka mirgaa mallattoo seetingiin jira. Suura keessan cinaa jechuudha. Mallattoo seetingiitti buutu jechuudha. Mallattoo seetingii irratti kiliikan godha. Sanaan booda jalaan see all setting kan jedhu jira. See all setting kan jedhu irratti buutu. Kunuuti generaalii jalaa undo send jedheeti fuuldura isaatti send cancellation period jedheeti 5 seconds jedha. Kana jechuun by default yookiin immoo emailii tokko namaaf ergitanii sekendii 5 gidduutti kaansel gochuun hin danda'amu jechuudha. Garuu amma akkamitti gara sekendii 30tti ol guddisuu akka dandeenyu sin agarsiisa waan ta'eef ishee drop down menu kanatti buutu 5 fuuldura kan jirtu yookiin immoo lakkoofsa 5 fuuldura kan jirtu isheetti buutu. Sana booda 10 kan jedhu 20 kan jedhu 30 kan jedhu jira. Fakkeenyaaf utuma 20 filattanii emailii namaaf ergitanii sekendii 20 gidduutti yookiin immoo sekendii 20 guutini yookiin immoo hanga sekendii 20tti yoo yaada keessan jijjiirtanii emailii sana aanduu gochuu dandeessu yookiin immoo kan ergitan sana duubatti deebisuu dandeessu jechuudha. Mee nama 30 filadha jechuudha. Sekendii 30 filadha. Sanaan booda gad harkiseen dhumarra save changes kan jedhu jira isheettiin bu'a jechuudha. Setting amma kana save gochuun qaba. Please wait naan jechaa jira. Setting sana save godhee irra deebi'ee Gmail naaf banaa jira. Kunoo amma check gochuuf emailii ta'e barreessee sin agarsiisa. Compose bakka jirtu tan bu'a. Karaa harka bitaa irra keessaan compose kan jedhu jira isheetti buutu. Compose tan bu'a. Sana booda tuu jedha nama erguu fi barbaadan jedha. Ani kumattan ergaa emailii kiyyan barreessa sitte jechuudha. Subject jedha yaalii jedheen barreessa. Content isaa yookiin immoo body isaa immoo yaaliif jedheen barreessa. Sana booda sendan jedha nan ergaa. Kunoo karaa harka bitaa jalaan sending kan jedhu jira. Cancel gochuu dandeessu jedha. Hin ergamne ammoo meeseejiin kuni ergamee sekendii 30 booda jechuudha kan kaansel gochuu danda'u jechuudha. Kunoo amma meeseejiin kun ergameera. Meeseeji sent jedha. Aanduu kan jedhu jira. View meeseeji kan jedhu jira jechuudha. Meeseeji sana ilaaluu barbaadan view meeseejiitti buutu. Aanduu gochuu barbaadan immoo hanga sekendii 30tti sin eega waan ta'eef aanduu gochuu hin danda'amu yookiin immoo duubatti deebisuu hin danda'amu jechuudha. Kunoo akkuma argitanii meeseejiin kun ergamee ture garuu sekendii 30 guunne waan ta'eef haga kana gidduutti aanduu gochuu dandeessan jechaa jira jechuudha. Haga sekendii 30tti na eega jechuudha. Otoo sekendii 30 hin ta'in aanduu gochuu hin danda'a jechuudha. Sekendii 30 darbinaan garuu aanduu gochuu hin danda'u. Kunoo haga ammaa tureera sekendii 30 guunne jechuudha. Mee aanduu godheen sin agarsiisa jalqaba. Aanduun godha. View kan jedhu jira. Aanduun jira. Aanduu tan bu'a. Aanduu gochaan jira. Kunoo aanduing jedha. Kunoo sending aandan jedha. Yookiin immoo meeseejiin sun hin ergamne duubatti deebi'eera jechaa jira. Kunoo garuu fuula jalqabaa yookiin immoo fuula sasilaatti na deebise jechuudha. Waan edit gootan yoo qabaattan irra deebitanii edit gootan erguu dandeessu jechuudha. Mee amma immoo irra deebi'een argeeni sana booda sekendii 30 eege sin agarsiisa jechuudha. Sekendii 30 turuuf turudha buusaa check goona jechuudha. Sendan irra deebi'een ergaa. Sending jechaa jira. Cancel gochuu dandeessan jechaa jira. Kunoo meeseejiin meeseeji sent jedha. Aanduu kan jedhu jira. View meeseeji kan jedhu jira jechuudha. Mee sekendii nan lakkaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jecha hanga 30tti turtanii check gochuu dandeessu jechuudha. Hanga sekendii 30tti duubatti deebisuu dandeessu jechuudha. Ammallee sekendii 30 hin guunne hanga sekendii 30tti sin eega jechuudha. Amma already sekendii 30 dhumachaa waan jiru fakkaata. Kunoo amma dhumateera. Meeseeji sent jedha. Inni sila aanduu jedhu view meeseejii fuuldura aanduu kan jedhu amma hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan haga sekendii 30 qofaatti nuuf eeyyamama malee sanaa ol nuuf hin eeyyamamu jechuudha. Gmail irratti hanga sekendii 30tti yoo yaada keenya jijjiirree akkasitiin duubatti deebisuu dandeenya yookiin immoo aanduu gochuu dandeenya jechuudha. Sekendii 5 irraatii gara sekendii 30tti seetingii kana sirreeffanne jechuudha. Sagaleen har'aaf qabadhee dhiyaadhee yookiin immoo viidiyoon har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata jechuudha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Ammallee irra deebi'een sin gaafadhaa namoonni YouTube channelii kanaaf haarawaa taatanii subscribe godhaa. Namoonni otoo subscribe hin godhin dhaggeeffattan adaraa waaqa subscribe godhaa jechuun barbaada. Yoo subscribe gootan waa tokko illee miidhamtanii suur-sagaleen channelii kanarraa gaafa gadhiifamu dursee sin bira gahaa jechuudha. Lammishoon viidiyoo gadhiiseera jedheeti notification isin erga malee waan miidhamtan yookiin immoo
waan sinirraa hir'isu tokkollee hin jiru waan ta'eef subscribe godhaa jechuun barbaada jechuudha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa hanga suur-sagalee biraatiin walitti deebinutti nagaan. Yeah.